malee miciyyoota akka tawarra gursum teechitii dhabaafti jaanii qottoodhaan cicciranii amarraa umar adamni yaadattanii dubbii tana qottoodhaan cicciranii miciyyoon karaa deemtu harki dhiiga ta'uusaa isuma dhagaa ifirra baasifnee maatiidhaan geenyee yoo feetan dhiifama godhaadhaaf yoo feetan irraa furadhaadhaa jennee biyyatti himnee warrilleen du'u wanni godhan sambira kutii dhalaan tuni hoggaa achirraa fuutee nu dubbiftu ani abaluutiin na tume keessattuu michiyyoo noqqoloo waa beedhaasanii fi michiyyoo warra kombolchaa takko obboleessas jala jiraachuudhaan mala obsaa anin fayyu itti fufi sagaleen kee. The emotionally there. Anin fayyuu abaluu tutu garaacharratti dhaqaana hidheena tumee anin fayyuu warra keenyatti naa himijanii akkasumatti hoggaa hospitaala geessan achitti duute hospitaala isaanii hoggaa geessan qaxaabir keessatti isii sanillee biyyatti himne michiyyoo oqqoloo abeedhaa saniis obboleettii sabbarsiifneeti nama obboleettii siidhaa ajjeese biyyattii simnee feetangumaa olirraa furadhaa inni nuti le'annoo mana poolisaan qabnu namni sun yakkamaadhaa akkachi gaafattan jenne. Hara birootiin obboleessa keenya Afrikaa paawar amma kunu as gubbaa jiru kana jala deemneetu waan isaa hanqa waraanatti ergutti maallaqa kiisha keenyarraa kasaarree jechuudha. Osoo gandaan naman qoodin osoo loqodaan naman qoodin akkasi jala deemnee haqasaa garree fi obboleessa keenya kunoo nuti haqa keessii garree jirra. Mootummattii simadhu ragaa akka waldaa ittisa godaan seeraan alaa fi kanatti siif himna jenneen akkasumammaas walloo fi arsii keessatti gaafa ilmaan namaa maallaqa qabanii fannisanii maallaqa irraa buusisiisan miliyoona 14 osoo nuti sumuunii takka irraa bishaan hin dhugin arsii keessattii fi walloo keessatti baankii Itoophiyaadhaatiin ahaamarraa Umar Adam kunfaan akka to'atamu godhanii maallaqa miliyoona 14 maatii warraatiif deebifne akkasumammaas gaafa gandummaan tun eegaltu ama bosona baalee haamarraa Umar Adam Maammat Adam kana hojii taanee maallaqa suudiidhaa 35 gaafa dura ijoolleen arsiidhaatii fi ijoolleen walloo wal eegaltee diraamaa dalaydee maallaqa sadadda fudhachuudhaaf 35 Oromoo goyoomsitee irraa guurte anguyyaa sanii Yaman sanaa keessaa bahee maallaqa san 35 birrii biyya teenyatti jijjiirradhaadhaa deebisiifne haaya. Akkasuma mallee Suudii Arabiyaa keessatti dubartii Oromoodhaa 56 warra gurgurame warra gartee mana isaa laal wanta katabeekuu qabdan. Shamarran tun hoggaa Suudiidhatti ol baate bilbila duraanuun qabdu fuudhaniiti araba gurguratan jechuudha. Amataa 5 amataa 6 dalaysiifatan dhalaalee akkasiisan 35 Suudii 50 Suudii sanii wajjiin warratti as tarakkabsiifneeti ummata sanirraa fuunee warra gurgure kanarraa fuunee akka maatii isaanitti deebitu akka maatii isaa akka waldaa ittisa godaan seeraan alaa fi daldala namaatti akka maatii isiidhat deebitu akka miciyyoon sun bilbila bitattee warra arabaa san dubbifnee miciyyoon tun firii taate obboleettii siidha geessinee tattarakkabsiifne viidiyoon Maammat Adam bira jirti hunoo maallayni kiyyaas naa deebi'ee jira anis duraan gabraan tureemma bilisa baheetiin jira warra jau deebisiifne sambira kutii waadii hamaritti michiyyoo Abdu Jabbaar maraateen oofu tarasaasaan dhawanii achin nuqaadan Abdu Jabbaar maraatee finnee michiyyoo saniis abaluutii ajjeese hunoo deemaadhaa gandatti gumaa walirraa furadhaa jennee akkasuma mallee michiyyoo takka tawarra gursum teecitii dhabaafti jaanii qottoodhaan cicciranii amarraa Umar Adamni yaadattanii dubbii tana qottoodhaan cicciranii michiyyoon karaa deemtu hoggaa Suudii dhayxu Riyaad hoggaa dhayxu ummata keenya namni michiyyoo san ciccire abaluu fi abaluu citii dhabaafti jaanii sababaa shamarran jublaadhaan awwaalanitti deemaa warra akkasitti nutti himtee
Saadaadha tarkaanfii fudhannee ijoolleen sun ammallee magaalaa Saadaa keessattiidhaa jirti. Maallaqaan achitti namnummaan nuti beeynu akka ijoolleen sun gartee haatee sanaadha gaddabartee murtiin harkanne maallaqaan achi qabanii garuu nuti gursumitti obboleessaas dubbifnee eessumaas dubbifnee haati guyyaa 9 gaggabdee hoggaa dubbii tana dhageenyu. Eegaddaan baafanne booda namni ciccire abaluu fi abaluu namni cicciree bakka sanitti darbe jennee warra gursumii maatii ishiidhatti himnee gumaa sanirraa fuuneef akkasuma michiyyoo arsiidhaa takka isa sagandii michiyyoo hamarraa umaraa damni yaadattaa michiyyoo arsiidhaa tanam sadii hin gudeedan eenyu maqaan isiidhaa ni jirti Ahmad Adam bira ni jirti michiyyoo sanillee sanaa dhaggaddeebifnee bishaan irraa waraabnee mana yaalaa IOM yookaan munazzama hijra dawlii yookaan International Organization Migrant dhaaba godaansa addunyaadhaa achi geessinee akka wallaanamtu goone akkasuma mallee michiyyoo obbolee michiyyoon sunis yatiimaa andareejii Goontanaamoo qaxaabir keessa obboleettiin Faransaarraa doolaara 700 iftuu Abdallaa tajaamtu natti ergitee poolisa fudhadhee ammaa tiktaa kana keessa jirti obboleettiin Faransaadha jirti gaddeebifneef rukkaaba ziyaa gursum turte michiyyoo san meekamitti isin tuman qaxaabir san keessa jennaan akkaataan itti nutuman amaara nutti ol naqaniiti akka harreedhatti cafaqaadhaa jedhanii maallaqa nurraa buusisisanii ette doolaara 700tiin michiyyoo sanirraayis fuunee michiyyoo sanilleen amma tiktaa kana keessa jirti qaamaan siidhee isuudhaan danda'a wanni nuti goone waan mootummaan hin godhin goone sambira kuti ammallee dhaggeeffadha michiyyoo waadii tasliis hoosha abu haadii keessatti michiyyoo tatti taphatan ammallee maqaa isiidhaa asirra dha'uun fedhu tasliis hoosha abu haadiidhaa keessatti fuula duraan re'eedhaatu jira hudduu duubaan dhalaa oromoodhaati keessa guuranii achirraa dhalaa oromoodhaa kireessanii arabni nam sadiin notifikashina kubbaa miilaatiin na dhufa dhalaa dhiira arabaa nam sadiif kireessanii namni maammarriyaa jaamu tasliisitti michiyyoo san maallaqaa sirraa fudhatanii dhiirti arabaa mana keessatti michiyyoo san guyyaa 2 guutuu gudeeddee michiyyoo feenti taate achirraa gabbaafnee maqaa isiidhaa dha'uun fedhu nama bira keenyas maqaa dha'uudhaan fedhu riyaaditti dhooyisaadhaan waldaa ittisa godhan seeraan alaa maallaqa oli buusiifnee ispaarmii yookaan fedhii yookaan bishaan dhiiraa suuditti warra shabaaba suudiidhaa irraa waraabsifne akkasuma mallee michiyyoo takka waadii dawaasiritti warra gaara mul'ataati haboo isiidhaatiitu nuffide michiyyoo saniis fuunee miikaa qumaamaadhaatiin maranii awwaalan sababaa michiyyoo sanii eenyuutitu gocha san dalagee jala deemnee abbichi dhufeena sattaraa je'ee gaara mul'atatti maatiidhaan wali kanninee jechuudha hanqa dandeettii teenyaatti jechuudha michiyyoo walloo Kengi obsa kana naga gabaabsaatuma waa'ee ooshaatiif waa'ee daldalotaatti osoo naa dhufte hedduu gaariidha ni gabaabsina hedduu galatu tootaaluma nuti bira qottus waa'ee dallaalotaa hoosha 9 gubsiifne hoosha 9 jechuun mooraa 9 gurguddoo mootummaa Yamanitti viidiyoodhaan akka reefu sitti ergeessan viidiyoo san uummata agarsiisi viidiyoon sun viidiyoo jabduudhaan namni naa ergeessu manuma kana keessa jira haala saniin dhaynee waan sammuu nama nyaataa ani hagartee du'aaf beellama naa qaban asiin looyara UN dhatti himachaadhaa kaifaa fi bilisatti haamarraan guyyaa akkan isaan najjeesuudhaaf deeman hunda haamarraa kanaan natti hime jechuudha achirraatti gadhiifnee mootummaa Yamanitti lakkoofsa aangawoota harkannee karaa dhalaa Yamaniidhaatiin hunoolaa biyya teessan keessa jariimaan akkanaa dalagamuudha jirtii jennee fuunee uummata sanii geessinee hoosha 9 gubsiifne hoosha 9 jechuun gurguddaa kana hoosha san keessatti wanni argame shuguxii khilaash meeshaalee gurguddoo adda addaa jechuudha harkisiifnee hoosha 9 gubsiifnee bakka takkatti achi booda deebaniiti hoosha jechuun kun afaan arabaati mooraa jechuudha mooraa garteetti ijoollee namaa abiyuus godhan dhalaatti gudeedan dhiiratti cidhaan keessaa baasan warra maallaqan qabu jeeffannisanii jechuudha akkasitti wantoota kana fakkaatan rabbi jechaaf if qabnee daleynee hoosha 9 irratti hoosha 2 ammaas hoosha
Kuni qabaa Hamarraa Umar Adamiitiitu maqaa isaa siif himaa. Ummata sadeen kana amma immoo toora nama 265 kana gahanii jiran jechuudha bakka sun keessatti. Irra hedduun namaa ammaan tana bakka sanitti Hussein Maabaraa jedhanii Hussein qulqulluu jechuu kiyyaa miti hattuu harka dhiigaa harka xuriidhaati. Garuu ammoo namoonni bakka san keessa isaa wajjin jiran tokkoffaa Hussein Maabaraa, lammaffaa Nuuraddiin Yuusuf, sadaffaa Jookar san maqaan isaa eenyu Hamarraa Umar Adam akka uummataaf ifa ta'u. Anas keessaa hin qaba Jookar san maqaan isaa eenyu. Akkana goonaa unu asmarra dhaabneetti wannoo goonamma achi deemna gara sagantaa kaanitti nama as kasiif garraa isinii kannina. Ta duraa warri amma dhuftanis warri jalqabarraa jirtanis nama wajjin jirruu fi waan itti jirruun isin ibsa. Wanni itti jirru dhumaatii uummata keenyaa Amara itti dhufta maqaa obsumaan achi listii baafatee booda tootaalii guutuutti ibsana waan ta'eef suuraa maqaa iddoo dhalootaatiif gahee hojii isaanii wajjin kannina. Maqaa immoo obsaan si gaafate kana booduma bakka silaa jara minusan keessatti himi. Warri amma dhuftaniif warri duraan jirtanis akka isin hubattanii fi wanni irraa haasaa jirru rakkoo uummata keenyaa lubbuudhaan du'uu, qaama sollifamuu, ajjeefamuu, maallaqa saamamuu biyyarraa kaasee hanga Saudi Arabiyaatti waan nama keenya irratti raawwatamaa jirudha. Wanni amma haasoo jirru kuni akka isin hubattaniif namoonni as gubbaa jiran kan hojiiwwan kan haasoo jirru tokko obsaadha, lammaffaan Maamad Adamii, sadaffaan Hamaraa nama jedhamu, afuraffaan ammoo Afrikaa Paawariidha. Jarri kuni warra jarri ammoo wajjin haasoo jiru jarri as gubbatti agartan kuni warroota horee godaansa seeraan alaa waggoota baay'eedhaaf irratti hojjechaa ture gumaa namoota nama du'an gabaasuudhaan dhaabbata mirgoota namoomaatiin miidiyaalee Oromoo